hawaasni Harargee bahaa ammoo mucaa kana yeroo fuutaniitiin gara daangaa waraanaatitti isin ergitan waan kana cadhisee hin dubbanneen laalee poostiin jirus muraasa wanti kun dubbatamuu qaba. Ilmi hiyyeessaa hiyyummaa jalaa ba'uudhaaf dandeettii isaa kennedha. Amma ijoolleen waa qabxii olaanaa fidan jechuudha. Ijoolleen maatiriikii irratti qabxii olaanaa fidan hedduun isaanii ilmaan hiyyeeyyiiti. Sammuu qofa waan abdataniif, diinagdee abbaa irraa dhaala waan hin qabneef, maatiin isaanii yookaan hojjetaa mootummaati yookaan ammoo nama mindaa gadaanaan jiraatu yookaan ammoo ilmaan qonnaan bulaa boodattafaati. Ijoolleen kun maatiin kun miti akka biyyaatti ijoolleen kun hadha of duraaf dhaloota biyya kana abbaa of duratti ta'u dhaloota sammuu qabu dhaloota silaa biyya sana sirnaan deemuunii ijoollee danda'anidha. Garuu maal goonaree Itoophiyaa keessatti sirna bulchiinsa keessattuu sadarkaa aanaatii fi godinaa gaditti warri jiru warra kolleejii dharaa hulluuqee bahe siviil sarviisii seenanii bahan warra qubee aabaa caadaa sirnaan barreessuu hin dandeenyee fi diqaalawwan alagaa keessaa Oromiyaa keessa galanii afaan Oromoo baranidha. Kan qubee afaan Oromoo sirnaan barreessuu hin dandeenye. Dhufuu biyya tokkotti warra barreessu jechuudha. Kanaafi ani bulchiinsi aanaa dadar salphina keessan miila keessanii hin baatanii jechuudha. Baabbilee dhaxxanii ushururuu jettanii mucaa sana fiddanii mucaa sanaaf galata galchitanii dhiifama gaafattanii waan inni ittiin baratu qopheessuu fi malee yakki isin irra raawwattan sun yakka olaanaadha. Kanaaf bulchituun godina Harargee bahaa. Bulchituun godina Harargee bahaa Aadde Miskiyaadha na fakkaata maqaan isii. Aadde Miskiyaadha. Ijoollee lafaa dhufaadha. Dubartiidha kabaja addaasiif qabu. Dubartiin sadarkaa godinaatti biyya bulchuu eegaluun keessan magaalaalee garaagaraa aangoon isin kennamuun keessan waan guddaadha. Waan gaariidha. Waan jabaadha. Garuu ilma jabaa mucaa jabaa osoo mucaan kun ilma kaadiree hiriyaa keetii taate kaabinee hiriyaa keetii taate ilma kee osoo taate abbaa warraa kan kee osoo taate obboleeyyan kan kee osoo taate kazinoota kan kee osoo taate tokkitti isii karaa barataa qabxii fidee miti kan qabxii gaarii hin fidinuyyuu gara daangaa waraanaatti karaa irraa qabdanii akkaataan isin ergitan yeroo barbaadan fedhiidhaan jettan. Laala badda rakkoo faarsitee bultoota maali intalattiin amma artistiin tuni eenyu tani wixa jettu tana yeroo sirbitu yeroo tokko magaarii sirbiti. Awwa maqaan Saaliyaa Saami. Ilmi namaa daangaa malee nagaan ofiisaa fedhii isaatiin waraana deemaa jira jetteetiin lafa dhiitaa turte Jawaariif deebisuu isiitiif beekaa. Lafa dhiitaa turte. Saaliyaa Saami. Barataan mana barumsa dadar. Haramaatti qorumsa fixee mana bultii awwadaa naannoo san jiru irratti barumsa sana fixee hadha yeroo inni haadha isaa galeetiin gammachuu maatii isaa wajjin qoodachuudhaaf karra magaalaa seensa dadariitti qabaniitiin kan daangaa ergaa jiran fedhii isaatiin hire. Fedhii isaatiin probably isin warri fedhiidhaanii isinu maallaqa isin kennanii faarsaartanii takka immoo waan isin kennan hambifachuu sodaattanii faarsaartan malee itti amantaniif. Kanaaf Aadde Miskiyaadha na fakkaata maqaan isii bulchituun godina Harargee bahaa. Ergaan kun si'iif Oromoon eessumaa jirtan namni feesbuukii isii beektan namni dhugamatti dubartiin tun murannoo isii amma isii argaa jiran jabina isiitu amma isii ilaallaadha. Hangam akka yakka aanaan dadar dalage badii aanaan dadar dalage badii bulchiinsi yookiin ammoo qaamni nageenyaa aanaa dadar dalage qaamni nageenyaa godina Harargee bahaa akkamitti akka furuu danda'u. Mucaa kana akkamiin fuutanii gara haadha isaatti galchisanii haadha rifachiistan haadha boochiftan sana mucaan kan kee maqaa aanaa keenyaatu nu yaame. Mucaan kan kee mucaa galata qabu borullee waan guddaa isarraa eeggannaa jettanii mucaa kana fuutanii mana deebistanii barumsa yookiin yuunivarsiitiin itti deemuu maluudhaaf kabajaadhaan ulfinaan deemsuu dandeettan. By the way, bulchituun godina Harargee baallee kanas dhagahuu diddee warri godinaallee kana dhagahuu diddanii kana bira ol darbee namni ani ergaan kun bira dhaqqabuu danda'u Birhaanuu Naggaatii fi Birhaanuu Juullaati. Birhaanuu Naggaatii fi Birhaanuu Juullaa. Birhaanuu Naggaa mucaan ati dabarte jette yuunivarsiitii seenee jette silaa kunoo gara waraanaa dabarsanii ilmi kun Oromoollee waan ta'eef ati Oromoo cabsite waan taateef dhimmi kun dhimma keetii miti nan beeka. Birhaanuu Juullaatiif ammoo ergaa sii qaba. Mucaan kun waraana isaan mala kan jettan taanaan waraana malee bakki isaan malu hin jiru kan jettan taana maalaan mucaan kun deemuun isarraa dirqama jettan taanaan mucaan kun mucaa smartiidha.
fuudhaatii makkalaakaa injineeringi galcha. Dhaamsan isinii qabu. Bakka hin barbaaddan taanaan. Mucaan kun boru akkuma hadha hundi keessanuu warruma waraana keessaa bahetu waan hundaa aangoo hundaa harkaa qabdaniimi. Mucaan kun boru akka keenya bakka nama nuwuu kan jettan yoo taate. Qawwee itti hiitanii akka ijoollee amma ji'a lama leenjistanii itti gara daangaatti ergina. Eertiratti ergina. Bosona naannoo Amaaraatti ergina. Bosona Oromiyaattis ergina. Mucaa kana kallattiidhaan fuudhaati. Take him to engineering university. Bakka dhumate. Yooka ground technician barsiisa. Yooka makkalaakaa engineeringii barsiisa. Hojiin isaa malu nama dandeettii akkanaa qabu qawwee baatanii daangaa tiksuu osoo hin taane dugda duubaan waan waraanni sun barbaadu waan garagaraa kalaqu waan garagaraa uumu waan ta'eef mucaa kana seenaanis isin gaafata. Seerrillee isin gaafata. Barattoota yuunivarsiitii irraa bahan barataa 48,500 homaa jettan kana. Barataa kana hunda keessaa barataan kun isaan kun hundi isaanii yuunivarsiitii seenanii inni kun ammootu gara daangaa waraanaatti ergitan taanaan I think isin biyya tiksuuf osoo hin taane aangoo keessan tiffachuudhaaf teettu jechuudha. Sanuma isiniin jedha. Biraanuu Juullaa ergaa tanan dhagaa taanaan ergaan tun akka tasaa ta'ee gurra isaa bu'a taanaan mucaa sana fuudhiiti galchi gara mana isaa. Deemii baradhu guyyaa ammoo digirii jalqabaa qabatte booda gara makkalaakaa kootti nu gargaartaa jedhaan. He can do so many things. Makkalaakaa ta'uun wanti guddaa maali namoota poteenshaalii qaban ijoollee horii tiksan ijoollee qubeeyyuu gara sirnaan baratanii hin beekne walii qabdee daanga ergitee nama boru sadarkaa guddaa ga'uu danda'u. Nama boru hooggansa biyyattii sana hunda keessan bakka bu'uu danda'u fuutaniitiin lubbuu isaaniin gabaabsina. Kanuma isinitti hima. Warri ilmaan Harargeedhaa garuu an dhalataa Harargeetii namni jettu. Silaa osoo dandeettanii mucaa kana har'arraa eegaltanii olola biraa dhiisaa. Olola waa'ee dhalaa, waa'ee maalii odeessaa yoo ooltanii ajandaan isin godhattan silaa mucaan dadarii kun hatattamaan gadhiifamu. Waan biraa yoo dadhabdan mucaan kun lakkii maallaqaan bitatan 30,000 kafalamaa jedhamaa jira. Yooka 30,000 dhageeffadhaa isinitti hima. Mucaa kana 30,000 nyaachuu yoo kan barbaadan taatan na dubbisaa. Mucaa kana an 30,000 qarshii Itoophiyaa isinii kenne mucaan kun gadhiifamee gara yuunivarsiitii isaa adeemu. Yoo maallaqa 30,000 kan barbaadan taate. Because isinillee Liibiyaadhaan qixxooftanii jirtan waan ta'eef. Liibiyaadhaan qixxooftanii jirtan waan ta'eef. Liibiyaatti namni ni qabama maallaqa itti kafalla. Shiftaan bosona Oromiyaa keessaa nama ni qabama maallaqa itti kafalla. Silaa diyaaspooraa rabbitu rakkise. Rabbitu rakkise diyaaspooraa kana. Kanaaf mucaa dadarkan yoo maallaqaaf qabdan maallaqa natu isinii baasa akkaawuntii na ergaa. Bulchiinsi aanaa dadar akkaawuntii maallaqa 30,000 ergin. Nu baasa. Isinii yennina bakka maal goonare. Mucaan kun garuu nama guddachuu qabudha. Mucaan kun garuu nama ta'uu qabudha. Mucaa kana gadhiisuu qabdanidha. Mucaa qabxii parsantii 8.4 akka biyyaatti qabnu keessa fuutanii yuunivarsiitiidhaa gara yuunivarsiitii nagaan deemi jechuu bakka qabdanitti isin fuutanii daangaa waraanaatti erguun osoo an bulchaa godina sanii ta'e har'a bulchaa aanaa dadar mana hidhaatti darba. Osoo an bulchaa godina sanaa ta'e har'a silaa qaama milishaa ta'e qaama caasaa nageenyaa mucaa sana qabee haadha boochisaa mucaa yuunivarsiitii deemuudhaaf qophii irra jiru baabbiletti erge sana bakka mucaa kanaa daangatti erga. Bakka mucaa kanaa ji'a lamaan saniin lablabbi goosiisee daangaa waraanaatti erge. Osoo ana taate bulchiinsi godina Harargee Bahaa. Bulchiinsi Harargee godina Bahaa ana ta'uu hin dandeettu. I know that. Ana ta'uu hin dandeettu. Ana ta'uu waan hin dandeenyeef waan biraa hin godhini nama biraa hidhuun boru ganama amma akkati nama naasiin findeksii godhataa naaniini. Hatattamaan baabbilee deemi yookaan baabbilee jirtaayyuu yeroo ammaan tanaatu mucaa kana baasi. Let him go. Let him go to university. Waggaa 4 booda mucaan kun as deebi'ee si fayyada. Biyya sana fayyada. Oromiyaa fayyada. Dhaamsi kooshiitan. Ergaa tana warroonni dhageettan. Qoqqoodaatii qaama bulchiinsa fi neetworkii warra Harargee Bahaa bulchuun naaf gahaa ulfaadhaa galatooma kana